Addiyaa kormi immoo daalachi ati kennite sun foolleef kennite. Foolleen kormi jabaa taanaan harkaa baanan ga'een. Baadee harkaa. Yoo jaba indanna buttaa jechuun sani hin butaa lafaannaa gadaa kennuun yookaan gadaa dabarsuu. Gadaa kennuu jechuun eebbisu alangee eebbisuudha. Alangee isaa eebbiftani. Alangeen kee ani ittiin hojjedhe alangee kana ittiin hojjedhu alangee kee kennituuf hime. Anuma saasaan eebbifta. Anuma saasaan eebbistaaf. Malee aangoon hin jijjiiramu Abbaan Bokkuu. Abbaan Bokkuu namni tokko Abbaa Bokkuu ta'e yoo gadaan irraa buutullee inni Abbaa Bokkuuti. Ilmu isaatiitti ilma isaatiitti amma du'utti. Abbaan gadaa yeroo maraa haaratu filama. Abbaan Bokkuu garuu haaraan filamu dhaalaani jechuudha. Akka warra nugusaa kana jechuudha. Fakkeenya hin dhaalaa ilma jechuudha. Bokkuu dhaalta gaa. Bokkuu dhaalta. Bokkuu qabattu san dhaala. Nama akka paarlaamaa san walitti fiddan jechuudha. Ani garuu gaafin kiyya immoo gaduma keessan kana warra birmajii ta'e aanaa 42 kana keessa jiru. Akkamitti isin biratti hirmaata? Fakkeenyaaf amma aanaa tokko keessa hin jiru birmajiin hin jira. Isaan akkamitti isin filan fakkeenyaaf? Anu Tuulama. Warri Tuulama. Tuulamni Abbaa Gadaa ufii tokko akkamitti file? Amma Abbaa Gadaa Tuulamna file. Amma fakkeenyaaf isa akkamitti filan? Amma aanadhaa. Odaa nabeetitti nama lama filama. Hunduun nufaama teeree birmajii. Aanarraa namni lama. Aanarraa lama haa ta'u malee amma aadaa keessaa hin jiru. Miseensi birmajii 50 saa ta'u naqa odaa nabe. Galaan irraayis aanaa qaaqii 1000 saa ta'u naqa. Isaan keessaa fakkeenya nama lama aanarraa filan. Nama lama miseensa birmajii an ta'e bichaa. Aanarraa filate bisuun immoo deebi'eet fakkeenya bachoo injira, jillee injira, daacee, obbo daacee injira. Gosa sadeen kana qoodama jechuudha. Soddoo daacee, obbo daacee, galaan daacee. Isaan immoo obbo tokko filata. Galaan daacee tokko filata jaan keessaa. Soddoo tokko filata. Ilmaan daacee jechaadha. Achi yoo deebite immoo jillee jaan jillee injira. Jaan jillee sadi bichaa filata. Kusa fe'aa ta'u. Oo bachoo dhaqxee immoo sadi filata. Ilmaan fincaantuu 2 3 9 ta'a. Argitee isa keechaa filan warri paarlaamaa taa'e sun. Nama 9 baasaniit 9 keechaa immoo daacee soddoo bachoo jillee sadeetu ol baa jara kan tokko filatan namni sadee sun isa keechaa sadeen keechaa tokkoon Tuulamaa ta'a jecha barbaadu bachoo dhaqaa barbaadu jillee dhaqaa jecha barbaadu obbo dhaqaa jechaadha. Amma gaa saayinsiin gadaa kun ulfaataadha akka nu galuuf mee gar tokkoon aanaa keessaa baa jettan. Miseensi. Karaa biraatiin immoo gosaan sadeen jalaa baa jennu. Amma ani fakkeenyaaf bachoo. Aanaa keessaa akka aanaatti filamamoo yoo filtan akka gosaatitti filama. Amma aanaan bachooyi. Bachoo amma aanaa 13 qaba. Fakkeenya. 42 kana keessaa. Aanaa 13 keessaa dhufa. Namni 2. Bakka bachoo baay'inaan qubate jechuudha. Amma aanaa. Akka aanaatittis akka gosaatittis. Akka gosaattis. Aanaa 13 kana keessaa bachoo kan ofii fila jechuudha. Amma naa gale kuno. Sadi. Eessa teessumni aan bachoo amma fakkeenyaaf ani bachoo gosa bachoo aanaan ta'eef nan barbaada dhaquun barbaada eessa jedheen barbaada. Amma aanaan bachooyi aanaan isaa Abbaan Gadaa malkaa bal'ooti. Aanaan sun malkaa bal'oot keessa jira. Kanaafuu aanaa malkaa bal'oo san keessatti immoo Abbaan Gadaa bachoo achitti hojjeta. Caffee isaatitti jechaadha. Anjiillee hoo? Anjiillee odaa tuutati. Achitti hojjeta. Kanaafuu hunduu odaa qabaa jechaadha. Odaa tuutaa sanitti yoo dhaqee achitti
abbaan gadaa suniin aanaa san keessatti hojjetaa jechaadha. Malee aanaa booraa, aanaa dugdaa, aanaa maalii hin jedhu sanii miti. Amma naa gale naannoo gosni baay'inaan gosni sun jiru isaantu gosa ofii keessaa filatu san booda sadii walitti dhufee sagalan uumee maaliif sagal gootan lakkoofsa kana? Indee sagaltu raga amma abbaa bokkuu, abbaa gadaa, abbaa muudaa. Aangoon kun sagal jechuudha. Sagalanuu addaan qaba. Isaan akka aangootiin tartiiba aangootiin jira. Warri aangoo sun jechuudha. Abbaa bokkuu, abbaan gadaa hin jira. Abbaan caffee, abbaan dubbii, abbaan seeraa, abbaan alangaa. Abbaan bokkuu hin filama moo dhaabbataadhaan jiraata? Mee waa'ee abbaan bokkuu amma bokkuun qaba hunduu. Miseensi gadaa shananutu abbaa bokkuu qaba. Miseensi gadaa shananiitu abbaa faajjii qaba. Miseensi gadaa shananiitu abbaa shananii qaba. Abbaa afranii qaba. Hunduu miseensan teechise. Hangafaa qotusoo hin jedhasan. Amma miseensi birmajee abbaa faajjii qaba. Abbaan faajjii galaan keessa jira. Abbaan faajjii sun eenyu jidda keessa jira. Abbaan jaan galaan immoo hin jira. Abbaan isaa. Kanaaf hunduu miseensi kopha qaba. Malee aangoon hin jijjiiramu abbaan bokkuu. Abbaan bokkuu namni tokko abbaa bokkuu ta'e yoo gadaan irraa buutullee inni abbuma bokkuuti. Ilmu isaatu itti ilma isaati amma du'utti. Abbaan gadaa yeroo maraa haaratu filama. Abbaan bokkuu garuu haaraan hin filamu dhaalaani jechuudha. Akka warra nugusaa kana jechuudha. Hin dhaalaa ilmi jechuudha. Bokkuu dhaalta gaa. Bokkuu dhaalta. Bokkuu qabattu san dhaala. Inni kuni yoo dhaalu yeroo maraa gadaa miseensi gadaa shananiitu abbaa bokkuu mataa isaa qaba. Warri kun immoo abbaan bokkuu saniitis ilma dhaalaa deema. Ilma deema. Maaliif akkas godhanisa? Maaliif akka abbaa gadaa kana filatan? Bokkuu filatan. Bokkuu fi akkamitti adbaarii kee ormaa kennita jechaadha. Malkaa kee ormaa kennita jechaadha. Amma abbaan malkaa akka eegu bokkuun sun hin eegamu jechaadha. Bokkuun bee itti gabbarta. Kallacha jaacuu qaba bokkuun. Abbaan bokkuu sun kallachaa jaacuu san immoo angabbaru namicha san. Yoo waa tokko gunguunne abbaa bokkuu ta'uu hin danda'u. Bokkuun maali nama hin beekneef ibsaame? Bokkuuni seera gadaa keessatti amma hanga dimbaane hin jira. Iccitiin qonnoo jedhama. Mazim jaayyan baatanii deemanii mota. Kanaafuu abbaan bokkuu sun immoo iccitiidhaan qaba jechaadha. Akkuma namni beeta kiristaanaa taabotaa jechaadha. Kana malee inni waan alatti qabu. Inni iccitiidha. Iccitii isaatiin. Himuun dirqamaa miti. Namni tokko bokkuudha yoo jedhu bokkuun akka ulee kanatti waan qabatanii deemanitti illee namoonni. Inni horooroo qabatee deema. Inni fakkeenya. Abbaan seeraan akkatti rukutu kunoo maaliin? Abbaan seeraa seera muruu waaggaa godhuun kun. Inni abbaan caffee egaa. Abbaan caffeeti. Abbaan caffee waan qabatu qaba jechuudha. Waan ittiin rukutee seera mirkaneessu. Yaa walangeedha gaa jarri yaa wannoodhu malee inni mootummatu goggodhe malee nu seera. Gadaa alangee. Alangeedhaan seeratu. Bokkuu sanitti fayyadama. Bokkuun lafa rukutu. Bokkuun akkamitti bokkuun lafa tuqa jechaan abbaa gadaatu irraa mulqan. Alangeen seera wajjin walitti qabsiisan maaliif? Alangeen seera. Akka tuulamaatti naasaan amma kuni alangee tana amma takka qabaachuu danda'a. Nu immoo alangeen kun gurra lama qabdi. Gurra lama qabdi. Duubanis hin qabdi. Duubanis hin qabdi. Kanaaf lakkuu deemtee jechaadha. Kophaan deemtu alangeen. Kun immoo alangee seerati jennan akka tuulamaatitti. Maaliifi seerri lama tutuma. Namni tokko tumuu hin danda'u. Abba seerri. Abba seerri tokko achi ijjata karana jedha. Akka walitti tiksu jechuudha. Maali seera tuma malee seeraan tuma abba seerri qauma. Kanaaf amma alangeen tun abba seerri jedhamee. Mallattoo seerati. Mallattee seera jechaadha. Ani alangee tana qabadhee soban dubbadhu jettan. Gaafa tokko namtichi UN gaafa simbira dhufu. Alangee yoo qabatan dhugaa dubbachuun dirqama waan dhugaadhaan walitti qabatee jira jechuudha. Moo kakuutu jira waadaa galantu jira alangee yoo fudhatan. Alangee kana qabattee ati duuta malee alangee kana qabattee soba dubbachuun baay'ee rakkisaadha. Maaliif kakattanii? Alangee kana isin kaksiisan? Yoo nutti kennan kakuudha sitti kenna Oromoo. Maal jedhee nama kaksiisa? Alangoo qabattee waan sobaan dubbatiin waan dhugaa malee. Fira kiyyeettee alagaan dhiibin jedha. Hunduu dhugaadhaan malee. Obboleessa kiyyeettee waan fafeen
ala gaadheetti waan fafee irratti hin uumin yoo dhugaa malee obboleessa kiyyettee waan gaarii hin dubbatin yoo dhugaa malee kana yoo gootu abba torbaan halangeen kee ajittu wedha abba torbaan argite abaarree jechuudha abaarree san sodaatanii tiksan dirqama kun abbaan gadaa tokko waadaa galantu jira jechuudha waadaa guddaa andeetta ijjisanii sitti kennan waaqaa olitti sin dabarsin waaqa gaditti ati mootummaa keenya waan ati ittiin dhageenya waaqa biras immoo sin geechinu waaqa ol dabarsan waaqni jira isaa oli waaqa gaditti si kabanya waaqa ol sin dabarsin waan ati ittiin dhageenya waan nu jennu dhagaye waan nu jennus immoo dhagaye si kabanya abaartu balleechi eebbisu tolchi magarside lammiidhaaf muri diina itti muri jedhanii an jedhu tokkon dhagaye diina ma itti murta maal jechuudha diina jechuun amma lamisaale diinni alaa dhufee yoo si fixe itti murta gumaa itti murta jechaadha waan gumaa isa seeraa itti murta lammii keeti immoo dhugaa murta itti duula labsuun itti muruudha fakkeenyaaf diinni tokko namatti dhufe yoo duula itti labsan olaa jedhanii itti muruun isaa ati yoo duulli sitti dhufe duula sanii zimjettee alangeen qabadheettee deebistu qoltee ofirraa deebiste malee kanaafuu murtii murteessitee amma jalqabdeet diina ofirraa dha'uun jettee seera tumtaaf sanii booda diina san ofirraa dha diina itti murtee tarkaanfii fudhatte jechaadha waan alangee kana bira darbeen jaarsa booranaa tokko gaaf tokko waaqa nuu kadhata ummanni wal ga'ee waaqa kadhata alangee tana qabeet waan jedhe bara sun bara baay'ee ulfaataa ture oromoodhaaf oromoon dhumaa jiraan alangee tana ol qabeet oromoon bara nagaa harka waaqatti qabee waaqa kadhataa jedhe bara immoo hammaatee hin caraanaa jedhe alangee tana akkatti ol qabeet hayyaayyaayyaay hin jedhaa nuun jedhee caraane jaarsi kun tuulama keessa hin jiraatu Incaraanan waaqatti caraan jira. Incaraanee. Maal jechuudha caraan? Caraan wajjin waaqatti bachuu jechaadha. Kan biraan jiru. Maaliif nuu caraana baane? Caraantanii? Maal jettanii caraantan? Diina nurraa buqqisii dhagaa. Nu halangee cabsine waraana itti qabne halangeen tuni halangeen seeraa inni hin dachaastu. Halangee diinaa immoo hin dachaastu. Diina nurraa dachaasee jettaan hin iyyite waaqatti boocha hin himatta waan immoo hin dhagaa akka abbaatitti himatan jechuudha. Hin himatta waaqni dhagaa dhugaadha waaqni ba'e numa bira jira ani irrana dhageetu argan jiru allaaltu duumechuma gurraacha kan yaa ta'u malee waaqa jechuun namicha dhugaa dubbate namicha gubboo dhugaa waaqaa gubboo addunyaatiin firummaa oduu maltummaa seenii dhugaadhaan eega dubbatte waaqayyo suma bira jira. Nama dhugaa dubbate waaqarraa hin argatu. Waaqa jechuun nama dhugaa dubbate. Namni dhugaa dubbate waaqarraa hin argata. Namni soba dubbate akkamitti waaqarraa argata. Waaqa waatu arge misiluma olii gadoofa malee. Yaa ta'u malee waaqa jechuun nama dhugaa anaaf jidduu waaqni hin jira. Dhugaa keenya immoo waan miizaan irra hin kaa'a. Yoo garaatti qabatanii waan hin taane miidhaguma hawaasaan wani sun hin ta'u waaqa biratti kanaaf caraanne jechuun baay'ee caraanne iyyine nu caraan jechuun itti iyyuu jechaadha dirqisiisu jechaadha maal nu horaa sadiitirratti baay'ee garaan nu hammaatee waggaa 2009 dhumne akka Habashaa akka Itoophiyaa kudha jaha jechaadha akka Itoophiyaa amma immoo 2017tti akka faranjiitiif keenya immoo 2010tti hin iyyine. Ogummaa horaa sadii seennu ati an Oromoo kana dulloomteen argitu waaqayyo silaa an Oromoo dhageessu anuma nama biraa dhageechaa keessa daar irratti numa keessatti numa keenya kana yookaan maal uumtee jedhee boo'een maal waaqatti himachuu jechaadha alangee cabsine rabbitti himimmaan nu bootu hoosa silaa malkaa oo dhaqxaat hin boochu malkaa araaraaf kooflaan deemte yaa ta'u malee hammaa inna boo'in boo'ennaa boo'ichi sun namichi manu fixu isaatti garagalee fuunu akka beektan isaan balleessaa jira. Maaliif namni nama fixu carrayyaan isaa hin bada. Waaqayyoottuu himatte immoo dhugaadhaan waaqayyo suma bira jira. Nu immoo sobaanis mootan dubbanne dhugaa yeroo hin dubbanne. Waan ijjii fi lafti waaqni arguu dubbanne. Kanaaf itti caraannee boonyee abbootiin gadaa artuleen
haadha ciicca eenyu warri caachuu qabatu warri kallacha qabatu warri bokkuu qabatu itti bu'e kalla jaarsi hundi waan nu dhagaye ati maal marii yookaan immoo hoogganaan tokko wannoodhe waanni hunda waaqa ta'aa kana itti aanati na kophaa keetii moti inni immoo namni dhalatee waaqa qaba hundu bineensa laatu waaqa qaba waaqa tuume kanaaf hin dhagaa waaqni jechaadha kanaaf nu dhagaye bineensu waaqa qaban jettan kana itti deemina waa'ee seerati irratti seera uumamaa keessatti seera mukaa seera loonii seera bineensodii bosonaa mataa mataasaa gadaan qabaa garuu mee san bira odoon dhaqin dura sirna gadaa kana walirraa fuudhuu yookaan baalli walirraa fuudhuu amma sin gaggeessuutti jirtu amma birraa keessa akka baalli kennitan yana nu badhu baalli kennuun kun maal godhu mee gabaa mottoon hintan akkamitti gadaa kennu hoodhu jedhaniituma kennu moo akkamitti kennu sirni maaltu jira nuyi baalli hin jedhu folletu baalli godhata malee nu baalli hin jedhu tuulamni baalli hin qabu gara Boorana baalli jira isaan baalliidhaan gadaa kennuun yookaan gadaa dabarsuu gadaa kennuu jechuun eebbisu alangee eebbisuudha alangee isaa eebbiftani alangeen kee an ittiin hojjedhe alangee kana ittiin hojjedhu alangee kee kennituuf hime anuma saasaan eebbistaaf gaarri yoo kee ta'e malkaan kiyya ta'e ittaanate waa hambifatu gimmaasha kennitaaf guutuun kennitu atis gadaatti deemta wannoo tagaa hayyuudhati hayyuu taata ilmi keetis kara gadaa deema kanaafuu alangeen kuni an kanaa keeti kun immoo kiyyaa etta kana ittiin deemettee eebbista alangee eebbistaa malee baalli ani baalli anan jedheef waan sirna gadaa Booranaa kanarratti ol dubbisu dhagaye baalli hin qabnu mee yoo kennan amma fakkeenya fi gadaa kennuu keessatti eenyutu achi dhaabbata abbuma gadaa lamaan tolee eebbisamu warra sirna kana guutu yookaan to'atu jiramu abbaan bokkuu lamaan walitti dhufumoo akkamimmoo abbaan gadaa yoo sirna eebbisu miseensa isaa hin jira amma abbaan gadaa hin ta'a an kennu ani amma hin kennu nan ta'a haadha manaa kiyya wajjin sun immoo fudhatu sun haadha manaa wajjin dhufa haadha manaatti hin tubamu inni ala deema akka hin hinaafne inni ala deema akka qe'ee hin balleessine bultii ijoollee tiksi jiran akka tiksitu jedhaniin ishiidha eenyoon kana waadaa galchu kun abbaan seeraa hin jira abbaa seeraa keessa moo abbaa seeraa haaraa hin jira abbaan seeraa laagale inni warri fudhatu kunis abbaa seeraa qaba miti isinillee abbaa seeraa keessan qabda miti abbaa seeri kam seete amma ambeelbaa roobaleedha gadaa biraa keessaa abbaa seeraa gadaa biraa malee ofiin godhatu akkamitti godhata tiksituu jechuudha abbaa beelbaa hin jira keenya immoo muudana nu tume akka itti deema gadaadhaan deema malee akka wal tiksuuf wal keessa gadaan biraa abbaa seeraa qaba isaan tiksa jechuudha nu immoo amma muudana abbaa seeraa ta'an abbaa seeraa keessantu muudana tiksa yookaan immoo abbaa seera nu yookaan immoo beelba kana jechuudha an beelbaa roobaleedha ani immoo muudanaayi birmajiidha kun egaa wal hidhaadha akkatti dhaadheen fakkiin kaasuu yaala meeroo biraa maalan godhaa akka diyaagiraamitiin kaasuu yaala eenyu aangoo abbaa seeraa malee aangoon biraa immoo akkatti shanee biraa keessaa as bulchu jira amma abbaan seeraa kan gadaa biraatitu gadaa kana bulcha jenne yookaan to'ata jenne abbaa seeraa malee aangoon biraa immoo jira abbaan bokkuu an biraa qaba hin qaba abbaan gadaatis an biraa dhufa kami an ce'u aangoon paartii biraa keessaa as bulchu jira an biraa abbaa seeraa malee abbaa seeraa qofa inni naa galee jira egaan amma gadaa walirraa fuutan abbaa seeraa niwutiraal ta'e kanatu walirraa fuusisa seera fuusisaa abbaa muudaa bira dhaqxaa abbaa muudaa immoo qumbiidhaan eebbisa abbaa gadaa haaraa kan maal jechuudha qumbii meenam beeku qumbii kana beeku ibsaa fi qumbii jechuun afaan amaaraatiin karbee jedha karbee afaan amaaraatiin keenya immoo qumbiidha qumbii jechuun hin hadhaa qumbii hadhaa'us maal inni gochisaa han hojjettuu hin hadhaa ulfaatadha akkuma wannoo kana hadhaa jedheet qumbii san
waaqatti sadi lafatti sadi tufeedhaan hin liqimsa alaffate maaliif waaqatti sadi lafatti sadi tufa waaqni ulfaadha lafti ulfaadha gaa isa lafaan deemtaan uumama isa isaaf kennita jechaadha dura ofiin dursitu qumbii liqimsaa tokko qumbii macarrashaarra yaa hunda liqimsoo dhuun ta'in irraa wannoo dheet irraa cufa liqimsaa jechaadha waan biraa maal godhe waan biraa isa godheet inni nadhaa seera itti tumaanudhaan hojjettu kana inni abba seerru deebi'ee immoo kaksiisa akka waadaa galchaa jedha waadaa gale damma kennaaf abbaa muuda damma maankaa horii hin jiraamu ta'e nu fal'aame maankaadhaan qammasiisa yoo qammasiisu yoo sirritti hojjettee deemte akka kanatti mi'oofta damma si haa godhuudha uummata keessatti isa damma taataa jechaan deebi'ee aannan itittuu yookaan aannan dhayeetu fida buudhaadhaan buudaa gaafa gadamsaa jechaadha gaafa gadamsaa jaallataa san keessa naqaa isatti naqxaa dhugeetta isa aannan gadamsaa aannan buudaa saniin keessa inni dhugdaa aannan garaa kee anduraan hadhaa'e anduraan immoo waan adda addaa wannoo itti san aannan naayii kakuu sani aannan naayii aannan siyaa ta'u garaan kee siyaa bal'atudha aannan nama qabbaneessaa miti yoo hojjetturee qabbana uummataa kennee dheete eebbisa gadaan akkas jechaadha ana eebbisu abbaa muudate hin muuda jechuudha dhaa muuduu mati eebba muudaa jechaadha abbaa muudaa yeroo qabannetu amma waan aannaniitu kaafne aadaa Oromoo keessatti aannan akkaataa aannaniif ilaalcha Oromoon qabu inni guyyaa tokko nuti amma biruma dabarra siiqqeen yookaan dubartiin yookaan siinqee gadaa keessatti maali gaheen ishii yoo gadaa walirraa fuudhanis ta'e yoo gadaa bulchitan maali gaheen haadha manaa keessanii gadaa keessatti yeroo baay'ee akkuma dheengadda marii irratti illee ka'aa ture dubartiin akka gadaa keessatti miidhamtetti yookaan dhiibbamtetti himama gahee qabdi gadaa keessaa dubartiin dubartiin miidhu gadaan yaada namni jibbisa gadaa kanarra hanqabute dabalee Oromoon uumamumaanu haadha siinqeen dhiibu haadha manaa malee manuu dho'u mana dubartiin keessa hin jirre ona abbaan gadaa odoon fuudhin abbaa gadaa ta'uu hin danda'u amma maaliif dursuma siinqeen akkamitti dhufte hin jiru san beekudha amma haadha manaa fuutee hin galte hamaamutaan fuutee galte galgala san rakoo qalan rakoo jechuun samaana jechaadha hoolaatti qalu jechuudha hoolaa dulletti an dhalte jechaadha gurumtiin hin taatu ishiin gadaa waan hortu hoolaan sun hoolaa dulletti daalatti itti qalta hoolaan taan hin qaltu hoolaa daalatti itti qalteetti bifarree ilaallata akkuma hin qalani yoo qalte booda hoolaa san luka ishiit irratti aatiin qaltaa yoo qaltu san aannan sanirra hin qammasti haadha qammasiisa haati yoo qammasiiste ishiin galtee jechaadha hoolaa san warri waarsaa hin gafafa warri miizee hin nyaatu hoolaa san maaliif hin nyaanne haraamudha gaa haraamudha miizeen haraamuu jechaadha amma haraamuu tuftee hin jedha sun kana miizeen haraamuun maali haraamuu jechuun miizeen sun akka waaffafee ishiitti yaannu kakuu qaba kakuu jechaadha maanguddoo akkasiisa kakuudha haraamudha jechaadha akka obboleetti isiitti ilaala waan biraan gaadu waan biraan seenu kanaaf haraamuu jechaadha miizeen haraamuu akka obboleetti akka koodee ofiitti ilaala isarree hin kaksiisan warri naannoo manguddoon jechaadha amma isaa luka mirgaa luka duubaa luka mirgaa kennaniif luka mirgaa sun kophaa ta'anii kaa warra waarsaa hin affeellatee nyaate miizeen gini hin nyaatu oo ganama oo biiftuun baatu micayyoon harka mirgaatiin qabattee siiqqee qabattee akkatti wannoottee siiqqee dhadhaabbattaa deemti maaliif gadi yoo baatu barii raada dhaatti siiqqee kee haati kennitee fi haati hii yookaan isaafin qopheessiti akkuma naannootti haati intalaatiin kennitiif siiqqee san kennamee fi horii hindachaa ciibsa irratti horii san keessaan jaalattu raada dhaatti inni immoo eeffana dhaata eeffanni suni hin qotaa raaddiin hortii sanii booda ol deebi'anii
siiqqee haadha siiqqee taatee jechaadha duusan jalqabin taltini booddee wanni ufaa heerumte. Sanii booda michaanis abbaa warraa haadha warraa ta'anii akka itti deema calqaba san malee abbaa warraa suni gadaadha jedhee gadaatti dhufu bichaa oduun ta'e calqabuma kana wannoodhaan mirga qabdee jechaadha. Maal hojiin ishii gaheen ishii gadaa keessatti wanni murteessitu jira yookaan wanni ishiin gahee fudhatu? Gaheen ishii amma lolliin ka'a. Lolli naannottis ka'ee namni wal lolan dhiisumati haati siiqqee dura gurraa abbaa fee waliin lolu. Haati siiqqee araarsituudha jechaadha. Yoo siiqqee san dagla gootee yookaan dhaabdee hin iyyata lolli gamaa gamana. Araarsituu jechaadha haadha. Kana dubbiin ishii gahee guddaa qabdee jechaadha. Waan bareedaadha. Isinitti akka dheeranne namni gaggabaabsaa maaliif gadaan bal'aadha. Sa'a dheeraa nurraa fixa. Kuni amma gadaa keessatti jila adda addaa sin godhu. Jila akka buttaa duratti faa kaafnee kan seera guutatantu jira. Isa yeroo biraas itti deebina. Akka foollee. Buttaani sirriitti namni beekuu hin danda'u. Amma abbaa gadaa ta'e buttaa'uun qalee irra dabarree. Buttaa korma kennitaaf foolleedha. Buttaa akkanumatti himute. Horiin immoo korma hin ijjachiista. Han dhalchu kophaatti. Korma lama dhiyaata. Kormi ijjataa hin jira. Korma saseera itti tumanii. Kormi buttaa immoo foolleedhaan kennamu. Kormi buttaa jechuun butee lafaan na'ee gabadaa yookaan immoo wadaroo malee lafaan na'ee foollee nyaatu. Haati obboleettiin immoo dhoqqee fiddi. Ciibsarraa fiddee dhoqqee xaxxafti. Koo dhoqqee xaxxaftu san hiddii keessa naqan. Horiin galee jechaadha. Horiin deemaa jechaadha. Hiddiin isaa horiin ilaallama. Horii ilaallama sanii booda seera hin tumama. Foolleen ijjatti. Kormi ijjate sun kara manaa deebi'a. Kara mooraatti deebi'a. Kormi immoo daalachi ati kennite sun foolleef kennita. Foolleen kormi jabaa tanan harkaa baanan ga'een. Baadee harkaa. Yoo jaba hin danna buttaa jechuun sani hin butaa lafaannaa. Nama uummata ta'anii butan. Foolleen hundu itti dhiyaataniitu. Itti dhiyaataniitu itti tattaafaniitu akka bineensa ambassaa. Kormi jabaa taanaan faccifatee bahe jechuudha. Gaa'inni kana jennan. Maali jedhama yoo harkaa bahe? Harkaa bahe inni hin horagaa ga'e. Foolleen sun immoo duutu. Milkiin hin tolleef jedhama. Maa foolleen hin nyaanne egaa foolleen dadhabduudha hin arrabsamtu. Hin arrabsa dabballeen. Foolleen dabbaleenis ta'ee namni miseensi shanan hin jiraamuti dadhabduu foolleedhanii hin arrabsamanii akka hin arrabsine sirriitti itti tattaafan gallaan galeenni horii sun hin qalamu hin horaa jechaadha. Luka yoo mirga irraa amma hin qalanaa miti mirgi gadaana kara olaanu nyaatan bitaa nyaatan bitaa gubbaarra nyaataniit bitaa mirga san immoo warraaf kennan cinaacha tokko jechaadha. Inni warraaf galaa gam tokko nyaatanii gam tokko buttaa san malee abbumti fe'ee buttaa qalu abbaan fe'ee kana godhuu hin danda'u. Buttaa yoo qalu namicha of ga'ee qala. Namni dhabe maal qala? Amma buttaan qalu seera keessa gaaf gadaa ofirraa kennu jechuun tokko gadaa kenne jechuudha ittiin goolabuudhaaf yookaan ittiin. Aduma godhattu jechuun aduu murattu san jechaadha buttaan galtu sanii booda hin galtu. Oo fudhatan moo hoo ba'an keessa? Yoo ba'anii moti. Yoo goodattu yoo dhagna qabattu. Gadaa gaafa fudhatan. Aduma gadaa qabattu san aduu qidaamee yookaan aduu hadhoonnanu aduu san ganama galta. San booda waggaa 8 gadaa keessa ture jechuudha namni. Waggaa 8 ana buttaa qalee anam. Isa gargar baafachuu barbaade yoo xumurammoo seenan isa jira. Yoo ani oguma seenuun qaladhe. Bareedduu. Akkasuma. Amma waa'ee seeratitti deebina. Seera abba seerii xumura yookaan abbaa seerati xumura jedhamee seera gadaan uumama kana akkamitti seera kennaaf walumatti duuchaadhaan kennaaf moo addaan baasee seera kennaaf. Fakkeenyaaf amma fakkeenyaaf samiin jira lafti jira hedduu kana lafa kanarra immoo wanti adda addaa jiraatan jira lubbuu waan qabuuf lubbuu waan hin qabne seera kana addaan qoodee kaaf moo akkamitti gadaan? Amma gadaani yoo gadaa mise odaa caffeen dhaqini waan jaalallaba oduu caffeen dhaqini waaqni ulfaadheedha lafti ulfaadheedha
haati abbaan ulfaadha haati ulfoodha tulluun ulfoodha malkaan ulfoodha jahan kana lallaba oduu kana hin lallabin seera biraatti hin deemu lallaban caffeet keessa caffeetumaatitti oduu caffeen dhagin dongora jira karaa bira amma asii kaatete odaana beetirraa dongora dhaqxa seera jahan kana baasta achirraa caffeetumaa dhaqxa kottuma yaate kiiloomeetirii meeqa akkatti caffeetumaati dhaffeen dongora adda maaltuman caffeetumaa wala kani seera kumaatama ol tuman hunda kana hunda itti da'aniit waa'ee gaarlee waa'ee nama waa'ee mukeelii waa'ee bineensa manaa bineensa alaa hambofaatirree lubbuu qabeenya lubbuu wal hin qabne hundaaf tuma hunda inni bal'aadha yeroo biraa waa'ee seeraa kana itti seenna yeroo biraa hop teenyee yeroo argannee naasofna jedheen amma odon ta'in yeroo biraa tokko seera namaa keessaa egaa waan dursu uumama kana keessatti nama gumaan jira namni nama ajjeesee seera fuudhaa heerumaa reefnaa kaaftanii akkamitti akka ol fuudhu rakkoo tartiiba isaa ambiraa moggaatiin jira ambiraa ammachiisni jira gadaan akkatti gaggeeffamu mataan isaa seera mataa isaa qaba egaa kuni akkasitti seera bal'aatti bula jechuudha ambuluyyuu seeran abbi seer kuni gadaa biraa keessaa sin to'ata jechuudha yookaan gadaa biraa keessaa abbaa gadaa miseensa gadaa biraa keessaa abbaa seeraa qabdan jechuudha seera tumuu fi abbaa seera addaa beektaa seera sii tumu roobalee noo tumeefi abbaa seer moo namicha seera beeku keessaa fuuta miseensa keessan keessaa isa durattan xiqqoo wal harkaa dha'e aangoo kan qabu miseensuma keessan miseensa keessa abbaa seer hantumu garuu paartii biraa keessa seera sii baasa seera baasu dabarsega seera baasu dhabane isin hin bulchu jechuudha hin bulchu akkamitti bulchu abba seeri achuma keessa nama seera xuruurfate seera achi keessatti tumaalee keessa wanni odeessan abba seera achi keessa baachaa amma naagale kana asumatti gabaabsata waa'ee irreechaa xiqqoo jennee guduufina xumurra jechuudha irreechi kun yeroo baay'ee hin ka'a irreecha tulluuti jira irreecha malkaati jira karaa biraa immoo naannoo booranaa fa'aa fi tuulamni dur hin qaba hulluuqqoo jira gabaabatti mee kana irreechi birraa irreeffamu maali kan afraasaa irreeffamu maali hulluuqqoon hoo maali dura hulluuqqoodha handhuursa hulluuqqoodha yoom hulluuqqan hulluuqqoon naasee keessaa hagayya jecha maaliifi hulluuqqoon kun muka jiidhaa baddannoo yookaan immoo muka eebichaas haa ta'u akkas mukeelii seera qabu akkuma muka ta'ee oduun ta'in mukeelii seera qabu ijaarta hinnaannis akka kunoo mana mushurraa daldalawwannoo irratti godhan hin jiraamuti ababaa akkan amma hin godhanii asitti in dhaqxaa alaayii dheechisaa dhufta alaa dheechistee hulluuqqoo kana keessa hulluuqqoon ammatana keessa hulluuqxa gannarraa kara birraatti deemnee jecha kara naasee yookaan immoo hagayya 16 booda fulbaana dhufaa miti isa keessa hulluuqxaa jechaadha yoo hulluuqxe daabboo baabutee warri dubartii ati hulluuqna baaboo tokko guddaa sii kennan mulmulee jechaadha isa fixuu sirreera ammoo gaggaa inni bakka dirqama inni homaa keessi godhatta malee nama biraatti hin kennitu inni nyaata malee achifatee jee yaa'u ilmoonnooti hulluuqqoo jechuun maali kara ganna birraatti hulluuqxa jechaadha hulluuqqoo jechuun sanii booda daamotii guddaa daamonni hin jira ibsaan duraan gubdee maayii hulluuqqoo goota ibsaadha jechaadha amma nu masqala 17 jedhu fulbaana keessa mutaan oromoo hagayya keessa hagayyi cillima keessa kara biraa wanni akka itti deema an oromoo yaa amma yeroo bakkatti hafe malee karaa jiddaa karaa liiban kanatti malee kara biraatti hin ta'u nu biratti amma
wajjira gadaa Tuulamaa keessatti irra hin jira amma yeroo ammaa kana. Akkatti deemaa yaa amma immoo irreecha kan jedhu suni irreechi fulbaana keessa. Irreecha birraati. Irreecha birraati. Inni malkaatti baani jechuudha. Irreecha malkaa jechuudha. Irreechi malkaa ganna roobdee laga guuttee ganna roobdee midhaan biqilchitee ganna roobdee marga biqilchitee waan hundaa nuu kennitee birraatti immoo nu baastee ganni aan guute sun lagni namni walitti dhufee boo'aayis kaan adda addaatiin nama daddaancite sun lagni waa wannoodhee kana waaqa malkaa kana uumte waaqa bishaan uumte galata keedha galata galfachuu jechaadha. Waan biraa of keessaa qabu galata waaqaa galchuu jechaadha irreechi birraa. Wanno irreechi fulbaana keessaa. Irreechi birraa immoo tulluuti. Irreechi afraasaa. Abraasaa jechuudha. Irreechi birraa kana irreechi abraasaa tulluu waaqa ungee amma fuuldura ibila keessa yookaan maazaa qotiisatu jira. Magaabitii kaate akkaroo naannoti. Yoo san immoo gaaratti ba'ee kaleessa nuu kennite isa qotanne gootaraa yookaan immoo keechatti galfanne fuuldura rooba nagaa nu roobii roobdee lafa balleessinii caamtee lafa googsinii midhaan fuuldura oomishni keenya akka nuu ta'u yaa rabbi horii keenyaafis nu roobii marga biqilchi nuufirree abraasaa nuu kennu fuulduraa ta'ee waaqa kadhataa jechaadha. Oggoosa bokkeenyi roobee fi abraasaa isa akka toluuf jechaadha. Rooba gannaa rooba birraa abraasaa an jedhu sun lama addaan fuudhanii jechaadha. Rooba abraasaa rooba birraa akka itti addaa fuudhee Oromoon kadhata jechaadha. Tulluutti kadhata. Kan abraasaa tulluutti kadhata. Han birraa immoo malkaatti kadhata. Bareedudha. Amma duree Bishooftuun akka fakkeenya irreechatti fudhatamee jira. Nama miiliyoona baay'eetu dhufa fulbaana keessa. Dura akkas hin turre dura warruma naannoo saniitti irreeffata. Isin warra achi jiraattan irraanfachaa turtan. Waggaa bara 1912 yookaan waggaa 100 dura faranjiin tokko suuraa kaasee namni naannoo sanii yoo irreeffatu mul'isee san durallee irreechi akkuma jiru jira. Namni baay'een dhiyoo tana waan jalqabe haaraa faashinii se'aa ragaalee adda addaatitu jira. Akka warri naannoo san jiru galaan achitti irreeffatu warri naannoo biraatis naannoo ofiitti akka irreeffatu. Haa ta'u malee waggoota 15-20 darbe keessatti waggoota 15 darbe kana keessa Oromoo miiliyoonan achitti jigee dhaqee guyyaa rakkoo ofiitti ibsatu guyyaa wal argu guyyaa uffatuma aadaa kana akka faashinaatitti gosa adda addaatiin hodhanii uffatanii mul'isan guyyaatti sirban guyyaa mormii ofiis dhageechisan guyyaa gammachuu ofiis ibsan ta'aa dhufe. Maalirraa kan ka'e irreechi tasuma ka'ee akka fakkiititti horri arsadii akka madda seentara yookaan immoo giddugala Oromootitti fudhatamuu gahee akka fakkeenyatitti amma Bishooftuun ka'a. Maalirraa ka'eet akkas ta'e isinitti fakkaata? Irreechi turuu akaakilee abaabiliin keenya sin irreeffata hora arsadii addaan kutee hin beeku. Dhibban adda addaatirree yaa ga'u malee namni hora arsadii ilmaan jaan galaan hinuma eebbisan. Liibanis ta'e galaanirrees ta'e karaa oboos ta'e afran gimbichuutti ta'e hin eebbisan. Gimbichuun dhufan oboon dhufa liibaniin dhufa. Ilmaan jaan galaa silaa keessa jiran. Arraamuti irreecha hin jiru duruu leedhuma jedhama. Yaa ta'u malee gamtaadhaan amma akkatti hin baay'an. Naannuma sanii irreeffatee dheechisee deema. Amma maaliif gooneenuu hin ta'uu hin jedheenan. Ani kana walitti fide sanuma. Irreechi kun bakka hundatti ciccituu qabe hoo'achuu qabe. Irreechi kun ani gamtaadhaan bakka tokkotti irreeffanne malee boru ilmaan Oromoo kun wal arguu hin danda'amu. Yaa qabnan. Murtii televiziyooniidhaan dabarsuun nurra jira. Dura murteessine. Yoo namni kana achi deem sirna gadaa keessa akka bu'u namni achitti abbaa malkaa qabannaani kun maal godha? Abbaa gadaati waan abbaa malkaa tan oofu san. Abbaan malkaa san oofu yoo kana achi oofu ta'e seera gadaati abbaa malkaa mulquu hin dandeessa irra. Hin mulqineennee walii gallee televiziyoon hin baasa. Namni tokko gara biraa akka irreeffa. Kara biraa akka irreeffa. Guyyaa san.
sani booda irreeffata. Sanii booda biraa irreeffachuu hin danda'u. Dura irree goggodhanii maayidi wanni godhanii warri aadaaf turizimii jira ani dhiibbaa adda addaa godhu mootummaan irree dhiibbaa adda addaa maaliif walitti dhufanii kun hundi an jedhu sodaa qabaa mootummaan baay'ee amma namni kara biraa deemaa jedhanii dhaggaa irree kukkutan irreechi kana bichaa dheedhee dhoowwanis nuummoo seera baasne seera baasne san immoo oromoon cabsuu hin dandeenye ijjachuus hin dandeenye abbaan malkaa immoo yoo eebbisa itti adabama seera gadaa keessaa ba'a dirqama ta'ee xamma hunduu bakka tokkotti galuu qabe irreechi hora arsadii irreechi hangafa sila finfinneedhayyuu haa ta'u malee hangafa jaan galaan keessaa irreechi kun gamtaadha yaa irreeffatu seera itti tumne hunduu handuraan addaan ciccituudha deebisan bakka tokkotti galchee maaliif yoo bakka tokkotti sagalee ofii miidhagas bareedumas fafees yoo dhageeffate waan suni waan hundaa argama inneet baay'inni oromoo achitti oggaa 8 as yaa duraa irreen ta'a malee oggaa 8 as baay'ate. Amma eegaan Finfinnee kana kaaftanii irreechi Finfinneetti akka deebi'u gaafachaa akka jirtan quban qabaa fedhii oromootiilleedha. An Finfinnee gaafa deebi'e hora arsadii kana booda ta'amoo Finfinneetu olaantummaa argatee uummanni achitti ol ga'a. Ayi an hora arsadii dursu hin jiru seerri tumame seerri ijaarame. Sanii booda Gadaan seera ta'a malee kan booda ta'a jechuudha. Torban fa'aati ta'a jechuudha. Ayi qanii sadaffaa ta'a kan malee yoo hora arsadiititti sanbata guddaa ta'e dilbata yookaan immoo aduu sadaffaa hora Finfinnee ta'a facaawannoo jechaadha maaqsanyoo yookaan immoo hadhoo maaliif uummanni fagoodha waan dhufuuf baasii laman baasu akka wal eegee galu akka wal eegee lachuu galu akka lachuu dhaquuf akkamitti akkamitti akka bichaa bulu maaliif horri arsadii filame hangafummaa maaf argate akkamitti argate gadumatu kenneef moo waan seenarraa wal qabatetu jira horri arsadii horri sadeen achiira horri arsadii kun maali horri iluu hin jira achuma horri immoo liibaniin jira hora sadii jechaadha hora arsadii jechuun horri guddichi kun hin jira haa ta'u malee horri liibanii karaa ayyaraayi achiira horri immoo dhaku horri arsadii horri tokko iluu jettan iluuyi horri iluuyi karaa baa jira horri iluu karaa hana adaa keessa jira karuma olaanuun kiiloomeetirii 15 oo deemtu horri sadeen kun kana hora sadii jechaadha horri sadeen kun hora tuulamaati hora jaangalaan kana kanaaf horri arsadii immoo hora mijooftudha jidduutti seena baay'ee waan qabduuf horri arsadii tokkoffaa seenan ishee addaan citee hin beeku horri kiiloolee horaak ta'e yeroo dhiyoo deebisne nu namaaf deebisne horri warra liibanii horri magariisaa inni immoo addaanu cite barreen gaddaa abbaa itti barbaannee deebisne abbuma fee dhaqee goggodha malee amma kanan deemne horri arsadii kini seera galaan keessaa hangafa jaan galaan keessaa warri handaa waan itti qalee itti jufaaree seera eegee waan tureef sadeen adaa dhakku wajjiniin iluu wajjiniin waan eegeef seera hangafa taate seera jechuun abbaan kabaje seera ammaati kan eegan kabanye seerri keessuun hin jiru kabaja guddaa waan duraanuu ittuma fufteef seerri kun seera gadaatti itti guuta seera hundaa waa inni oduun ta'in waa gadaa itti guuta hora arsadii miseensi gadaa shananitu seera itti tu hora hangafa haa taatu hora arsadii hora oromoo haa taatu hora jiddu galeecha oromoo tokkummaa haa taatu bishooftuu waajjirri gadaa hora teessuma gadaa haa ta'u teessuma gadaa shananii haa ta'u oromoo haa ta'u jedheet Boorana barreen tutti ture tumaa sanii achi deemuu hin dandeessu amma hora Finfinnee teessuma itti galla innee malee gara
horii finfinnee haxaarraa qabdi. Haxaarraa malee zum jetteetti waa irreeffatteen galtu. Maaliif haxaaruu isarra jira qalmaata barbaaddi kana jechaadha. Waan tokko to'afee wanni dhumarratti hafe sunillee waan gadaa warri hin qabne gadaa barbaadanii han filatan seenuun seera gadaatti guulu yookaan gadaa biqilfachuun akka danda'amu kaafnee turre. Seera gadaa keessatti immoo gadaa namni abboofa itti gadaa fe'e seenuu hin danda'amoo gadaa kamitti seenuu hin danda'ama. Amma fakkeenya ani birmajiidha kara biraan dhaqini. Birmajiin ani irraa nyaate duuloodha bolleedha. Obboleechi kiyya birmajii haa ta'u ani immoo duulotti deemuu nan danda'a. Maaliif abbaa jechaadha. Abbaatti deema malee abbaan ilmatti hin deemu. Duubatti ilmatti hin deemu. Maaliif laal fakkeenya amma akka namaa galu ani yeroo foolloma kiyyaa duuloo irraa hin nyaadhe. Foolloma abbaan kiyya duuloodha. Obboleecha kiyya wajjiniin fuuldura birmajii ga'uudha waggaa 40 waaf. Foolloma duuloo immoo irraa hin nyaadha. Kuttee ati hoodhani abbaa 40 abbaa kiyyaatti hangaa jedhee deemu san ati qususuun kiyya kun yookaan waa fe'aa ta'u lakkani foolloma dhiise duulottan guulaa jetta. Guulaa jechuun abbaa jala seenu jechuudha. Kutee argitee waggaa 16 hin teenye kuteet duulotti deemaa jechaadha. Akkasumatti amma muudanni anirraa nyaatu duuloodha. Duuloon barana ijoolleen duuloo keessaa beelba'atti godaanu guuluu hin dandeessi. Maaliif abbaadha kuteeti waggaa achisi godhee akkana deebi'a. Obboleewwan gadaan dimokiraatiidha jechuun naannoo eenyutti guulaan jedhu san laaluudha malee. Miseensa biraa keessa obboleechi ilmaan turuu tokko ta'anii guuluu hin danda'an. Ilmaanumti akka itti deemaa jechaadha guulaa jechuudha. Yoo amma namni tokko gadaa isaa sirmaayyuu hin beekne yookaan gadaa abbaa isaatillee yaadanne ta'e sirnuma gadaatii alaboo ture amma gadaa seenuu barbaade. Akkamitti seenuu? Isa durattuu kaasne amma ati yoo abbaan kee wanni jedhee muudaa wanni amma belbaa amma warra horataa kanatti ayi lakki isinittani seenaa jettee miseensa gadaa shananii yaamte itti seenuu danda'a. Orominatti si qorata gini Oromoo ta'uu keeti ati immoo moggaasa dhamuu maalinni an jedhu zimyeetu baseessisu miseensi tokko miseensi gadaa shananii ta'u feekuu sarra jira misakkarii ta'a ragaa jechaadha. Miseensi sun akkamitti ayi gadaa kiyya wallaalee an Oromoo nan jaaladha Oromoodha akaakayyuu abaabiyyuun kiyya Oromoodha. Yoo Oromoo ta'ummaa ani miseensa durgatanii yeroon beekama yeroon argite yeroon bittinneessa jira yeroo waraana keessa abbaan kee waraana keessa ture yeroo san dagachuu danda'a dabruu danda'a jala miseensa isaa beekuu dadhaba. Ati immoo oosan daa'ima abbaan kee deemu namni sitti himuu dadhabe. Kanaafuu ayi lakki ani Oromoo keessaan bahu sirna kanattan galayottee miseensa gadaa shanan yaamteet abba seeri yaamtee seera abbaa keetii an duraanii san baastee hin baastaa achi sanii booddeen gooltaa jechaadha. Homaa rakkoon qabu sani. Waan dheeraa keessa deemne sa'aatii gara 2 sa'aa jirraa gadaan kanatti dhumu gadaa kana namni akka baratuu fi nuti warra gumii waaqeffannaa addunyaa akkasumas warra hayyoota gadaarratti qoratan akka kanarratti hundaa'anii yookaan kaba'umsa kan argatanii naannoo adda addaatii gadaa abbootii gadaa naannoo adda addaa garaagarummaa kana fidanii walitti cuunfaa akka Oromoon baratu gochuu keessa'uu darbee akka kaarikulamii ta'u gadaa qoratanii kaarikulamii ta'u yookaan mana barumsaatti kennamu akka ta'uu fi amma haasa'aa jirru kuni waan akka qorumsatii fi namni fedhii horatee akka ba'uu fi namni homaa waan gadaan beeknamu xiqqoo fiixee ishee akka baratuu fi irra caalaa gadaa tuulamaati irratti hundoofne taasifnee xiqqoo ishii gadaa booranaa kan itti makneef yookaan gadaa sabboof goonaa kan itti makneef akka wal bira qabuudhaaf toluu fi fuulduratti egaa gadaa kana sirriitti hayyoonni yookaan namoonni ogummaa kanatti fedhii qaban qorachuu danda'u. Yeroo biraa asitti gaaman Oromoo teenyee taasifna barganaa suufnaa
bargan teenyaa sofnaa gaaf biraa bushooftuu teenyee immoo sa'aatii dheeraa waliin teenyee akka uummanni baratuuf gaafii isin gaafadhuuf fedhiin qaba. Waa'ee kana caalaa gadi seennee seerota keessatti waa'ee seera mukaa, seera loonii, abba seera illee dabalannee akka namni seera san bulchufaa dabalamu goonee naasofnaa. Amma sa'aa dheeraa waliin turree gaafilee ifachiisoo isin gaafadhee deebii naa laattaniif guddoo galatoomeen isin jedha. Waraabulaa nagaa ta'a. Tuulamni Abbaa Gadaa meeshaalee dhaalaani dhaalaani gaafatan dhibee magaraani. Tuulamni Abbaa Gadaa meeshaalee dhaalaani dhaalaani gaafatan dhibee magaraani. Tuulamni Abbaa Gadaa manami digalma kutoku bashani male keesi saa tokkuma asaan sodaatamuun biyyeeyyu beekama seenaan Oromoo taayoo irraanfatama asaan sodaatamuun biyyeeyyu beekama galiin qeerroo teenya